Kakubane attamitti duuna kakubane attamitti duuna kakubane. Obsi guyyaani nuwaa. Obsi yeroo. Hello, sagantaa wayii qabnaa dhuftee nun tajaajiltu hammati. Rakkoon qabu eessadha bakkisaa? Fagoodha garuu biyyisaa. Homaa rakkoon qabu nan dhufaani. Magaalaa irraas xiqqoon fagaata gara baadiyyaati. Gara baadiyyaati? Ani immoo uummata baadiyyaa baay'een jaalladha miti. Lagis guutee al tokko ce'uudhaaf nama rakkisa. Homaa rakkoon qabu daakaas beeka. Yoo ta'uu baatis waaqayyo hojii isaan hojjeta. Garuu bokkaan gaafa roobus dhoqqeensaa cimaadha baay'ee. Dhoqqee qaba moo? Maal rakkoo qabaree bishaan erga jiraate ittiin miiccanna? Hoteelli hin jiru manuma tajaajiltootaa bultu garuu. Maal goona hoteelaa silaa immoo? Sangaanis mi'aaye jedhani nutoo waasiin qallee abbaama bonaafaa kana paapariifaa kana fa'aa qopheeffanne gaa. Kun homaa rakkoon qabu. Tureera eeggan abbaa bonaa paaparii nyaadheyyuu yaadeera. Isuma nyaattu ka. Barbaachisaa taanaanis soomiin tajaajiluu dandeenya. Guyyaa aduunis halkan immoo qorri isaas nama rakkisa hin dandeessu miti. Hojii gooftaa gaafa hojjennu qorumsa nutti dhufu hundumaa ni dandeenya. Kun homaa rakkoon qabu. Egaa qarshiis waanuma waldaa walitti buufate malee baajata biraa hin qabnu. Waanuma keessan jiru garaa qulqulluunnaaf godhaa. Yoo hin qabdan ta'es homaa rakkoon qabu. Anaaf waan guddaa miti kuni. Inni guddaan gonfoo waaqarraa sana fudhachuudha. Maal kun ijoo? Nama kuma yaalee nama tokko argadhaa? Yaa waaqayyo! Kottu ilmoo gooftaa.